Sanyii Cannaqaan jedhamu barataa Dream Journalism Center and Mediaati. Ogummaa gaazexeessummaatiin cuubamuu warri barbaadan akka koo gara mana barnootaa kanatti dhuftanii ogummaa gabaabaa kanaan leenjitanii ogummaa kanatti akkasiin madaqxanii isin affeera. Guyyaan galmee wiixataa kan eegalu yoo ta'u guyyaan barnootaas roobii fi jimaata kan itti fufudha. Affeerraa kooti kottaa baradhaan siniin jedha. Galatooma. Antiko Saayyaasiin jedhama barattuu Dream Journalism Center and Mediaati. Egaan gara wiirtuu ogummaa kanaa ergan dhufeetii ogummaalee garaagaraallee baradheeti kan hin jiru. Namoonni akka koo hawwii gaazexeessummaa fi fedhii isaa qabdan gara mana barnootaa kanaa dhuftanii akka barataniif gamanumaan isiniin affeera. Guyyaan galmee wiixataa irraa eegaleeti kan inni jalqabu akka gara kana dhuftaniif affeera. Ani maqaan koo Dibaabaa Qajeelaati. Barataa Dream Journalism Center and Mediaati. Keessattuu gama ogummaa leenjii sport journalismiitiin leenji'aa jira. Isinis yoo fedhii akkanaa qabaattan kottaa Dream Journalismitti makamaa baradhaa. Teessoon keenya Saarbeet yookaan Calcalii naannoo Biiroolee Oromiyaatti argamna. Dream Journalism Center and Media wiirtuu ogummaa. Beekumsi daangaa hin qabu. Akkasumas keessattuu barnooti gaggabaaboon jireenya namaa fooyyessuu keessatti gahee olaanaa qabu. Ergan gara barnoota kanaatitti dhufee muuxannoowwan gaazexeessummaa garaagaraa cuuphachuu fi akkasumas immoo argachuu dandeetan jira. Egaan akka koo namoonni fedhiidhaa fi quuqamaa barnoota joornaalizimii barachuudhaaf yookiin argachuuf barbaadan gara dhaabbata Dream Journalism Center and Mediaatti dhuftanii barachuu dandeessu. Guyyaan galmee wiixatarraa ni eegala. Akkasuma guyyaan barnootaa immoo wiixata roobii fi jimaata itti fufa.